Daadaamol handhuura magaalaa Adaamaarratti simboo guutuun fedhii keessan hunda guutuuf kan dhaabbate yeroo keessan qusachuuf dadhabbiin mallee hambisuuf Daadaamol galma walga'iif walta'ii hammayyaawaa kutaalee ciisichaa dhuunfaa fi maatii reestooraantii hoteelaa fi kaaffee mana daabboo ammayyaa tajaajila baankii buutikoota mana maxxansaa fi meeshaalee kennaa manneen suuraa fi kophee dhannoowwan ispoortii elektirooniksii fi steeshinarii koompiyuuteraaf aksesarii moobaayilotaaf suphaa golawwan miidhaginaa golgaa fi minxaafii kosmootiksii sa'aatii fi xiyyoo ijaa Daadaamol yoo geessan bakkuma tokkotti bakka hunda geessan hoteela Qiddusti Mangashaa Daadaamol waa'ee milkaa'ina koon jabaa isiniin jedha ija ishee keessaa ifa gammachuutu burqaa gatii isheen baaste tilmaamuun ni ulfaata dukkana sodaachisaa gara burqaa ifaatti jijjiirtee lubbuu koo boqachiisti ho'i jaalalaa kaasuu ishee keessaa maddaa miidhagina ijoollummaa ishee daa'imummaa koof wareegdetti raafama onnee ishee keessatti jireenyan qaba ituu ishinaaf jirtuu gadaane hin argamu dabaltee akkanaaf jiraattuuf nan mo'adhaaf sababni isaas ani mucaa mo'attuuti gammachuu keenyatti kanneen gammadan haadholii keenyaaf kabajni haa ta'u sababni isaas isaan milkaa'inoota keenya baga guyyaa haadholii keenyaa geessa nuti hawaasa oomishu keessaa kampaanii jijjiirama guddaafis kan onnanne kaleessara dhaabbannee egeree keenya kan aggaamne boruu keenya dhugoomsuudhaaf har'a tattaaffachuu irratti kan argamu fiixee milkaa'ina keenyaa ga'uudhaafis boqonnaa kan hin beekne jaalalaan walii yaannee waliin cimnee kan dhaabbanne qonnaan bulaa keenyaaf utubaa dinagdee ta'uudhaan daandii milkaa'ina irra deemne kunoo jabaannee har'a geenye baankii hojii gamtaa oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate Dubbiin keefsiinan garuu xiqqoo isheen ariifanne. Ariifateera baay'ee garaan gammadduudha meelu. Sanarraan immoo siinanii sirriitti bareen jira. Dhugaa. Maanuma shakkitu jira moo meelu? Lakki shakkiinti. Dhiiraaf dafanii laphee kennuun gaarii miti jedhee. Annillee sirrii keeti. Garuu yaadda'in. Akkam bashannanaa jirtu? Sirriitti. Siinanaa bilu? Siinarratti. Akkasi. Sammoo maaliifi odola gama sana ceenee achumarraan maatii sanas dubbisne maaf hin deebine? Ani natti tola baay'ee. Firooffaan illee xiqqoo dadhabeera tun boqoxxeenaafi. Lakki meeluu koo deemnaan hedduu turra. Ati immoo ruumii seentee qofaa kee saama kana akkamitti teessa? Firoofa muudii keessanis balleessuu koora boqoxxeessee eeguudha. Lakki hamma nuti achi keenya deemnu saama kana ruumii keessa qofaa kee ta'uu hin dandeessu. Hin ta'u. Akkas wayya firoofa. Dadhabeera dhugaa. Garaasii nyaata qoxotti miti. No, an kanatti waliin galu. Ka'e adeemna. Meelu, ka'e deemna. Qofaa kee amma kana. Firoofa please. Na hubadhu kaadha. Dhiisin firoonti deemee dhufna. Wayya. Ana garuu qofaa si dhiisee deemuu natti hin tolle. Waan ta'u. Tole sammoo ka'e adeemna. Ati seeniitti boqodhu. Tayyee. Tole. Guyyaa gaarii.
Obaasan sin jibbii bisingetti. Barbachaan dhufee kan. Akkam? Akkas. Firaa'olii biliseen otoo si argani maal ta'u? Naan rakkina gabare. Amma naa bahi qoosaa dhaabe. Irraanfadhusa. Isaaniin dhufan yaa. Naa bahi siin jechaa jira mana kanaa. Hin ba'u. Namni waan tokko hin saalfanne akkasii. Waan asii dhagahuun qabu. Dhageessa. Walitti dhufeenya bilisee faana jalqabde atattamaan dhaabda. Maalidhaan? Siinan. Ati kan koo malee kan eenyuyyuu ta'uu hin dandeessu. Akka gootosa deemii Firaa'oliin taasise. Siinan. Lammaffaa immoo ati ijatti dura dhaabatte aasaa akkasii haasoftu hin qabu. Gamtu. Gantuudha. Gantuu miti aan. Siinsi ganee hin beekan. Dhageessaa Siinan. Gaa'elli koof gaa'elli Firaa'ol gaa'ela sobaati. Wanti hundumtuu sobadha. Kun immoo taphaadha. Tapha miti Siinan. Yaadattaa? Yeroo abbaan koo ajjeefame namichi abbaa koo ajjeese mucaa dhiiraa xiqqoo harkatti qabatee dhufee ture jedhee sitti himeen ture. Irra deddeebiin sitti himeera kana. Mucaan sun immoo Firaa'ol. Firaa'ol amma ani haadha manaasaa ta'ee jechuudha. Maaliif natti himne? Nu battu qaba. Silaan haadhi manaa koo akka isheen nama biraa wajjin taatu hin barbaadamu? Siinan. Maal taa'ee nu hubatteeti? An Firaa'ol faana kanan jiraadhu gadoo abbaa kootii ba'achuu fi dhiiga abbaa kootii ba'achuu fi waadaan abbaa koof gale eeggachuuf hin siin jechaa jira miti? Maal siin galu siif? An akkamittiin kana si amanuu danda'a? Anaan nan amantu taanaan Adaadoo bilbilii gaafadhu. Adaadoo? Adaadoonis beekti? Siifanoo? Siifanoo waan beektu. Tapha kana immoo miti kan taphachuu barbaadu miila.
hamma gaa'elli keenya ji'a ja'a guututti qofa. Gaa'elli koo ji'a ja'a guunnaan seera qabeessa ta'a. Mana murtiitti deemeen hiikuu haa gaafadhaa jechuudha. Achi booddee anaaf ati immoo jireenya mataa keenyaa eegallaa jechuudha. Melu! Anaan qodaadha gochaa jirtamoo amma sana akka qodaata kan ta'e seequ barbaada. Maalo Sinan. Naubat sin ala ta'uun na caalaa eenyu nuun miidhu. Onneen koo sin ala eenyu nu jaallatee hin beeku. Si qofana kan na keessa jiru. Maalo Sinan. Gadoo abbaa kootiif qofa kana waan kana keessa jiru. Hello. Hello Arme. Akkam. Jirta? Jira galata Rabbi. Hunduu nagum. Dhimma xiqqooyeetutu na mudate. Xinnoo isa sana sirreessuudhaaf guyyaa dhufiitii kootii achiiksuu yaadeen ture. Kanas sitti niman jedheen. Lakki waan badaa miti. Ahirootuma koo wajjin waan sirreessuu qaba. Kanaaf isa akkuma xumureen sitti himaa yeroo dhiyootti nu nuuf. Dhugaa dubbachuuf yeroo gabaabduu kana keessatti akkasiif taa'ee tasa yaadeen beeku. Jaalalli keenya jaalala dhugaa waan ta'eef yoomiyyuu adda ba'uu hin dandeenye. Bilseerraa garuu jaalalli sin qabne miti. Tasa jaalala duraan akka biloon obboleettii firaa wal ta'uu ishee akkuma hin beekin akkam kudhee miidhaa koo qaba. Isa jedhu yaaduu jalqabe. Maalan bararee baay'ee si jaalladha meelu. Baay'ee. Sana booda naannoon hin jiraannu hiriyaa wayii qabdi turtee biloo. Mana sanatti deddeebiti jedhee namni wayii natti. Ani immoo akka hattuu wayiitti namicha wayii qopheesseen korojoo ishee akka narkaa butee fiiguu godhe. Ati moo? Ofeeggatu malee naannoo kana jiraatu ta'u mana ilaallisa. Dhiisi ati yeroo muraasa hidhanii gadhiisu. Maal dhiisa manaa kun? Dhiisa. Maal fakkaatan jedhaman? Maali kun?
naannoo kana yeroo dhuftu of eeggadhu. Tole. Naannoon kun baay'ee gaarii miti. Tole. Baay'ee galatoomeeti. Asirraatamoo? Lakkiriyaan kiyya bukeelfinas. Dhugaamoo? Dhugaa. Galatillee egaa kiisii guutaare. Yoo yeroo biraaf waan isa rakkisu jiraate naa bilbila jijjiirru. Rakkoon qabu kanaan naa bilbila. Okay, kun bilbila keeti? Galatoo. Galatoomi. Homaa miti. Tole. Je. Naan bilbila. Walii bilbiluu jalqabne. Kun tumtu kan ta'uuf jaalala keefi beela. Ani sama makan si jaalladhu beekta. Anyways, amma deemu. Tole, deemu sirra jiraata. Melo. Melo. Melo ko. Maani maaltaati? Silko beebo? Kan bashannanaa listi fakkaate biiroo wajjiniin. Si darbe baay'ee. Maani maaltaati? Lakkoo maata dadhabeen. Dadhabima qofaadha? Bakka saalaanaa ta'u baay'ee tokko dadhabe. Anumti mataa koo bashannanuun takka nama dadhabsiise. Bakka boqodhuuti baanee waa keenyaanna. Natti tola. Tole amigo, tole. Kana yakam. Jirta? Ayya. Maal tiraawwan taara bilisee waa deebisne. Dhugaamoo? Kunoo. Dhugaa baay'ee galatoo.
Kanan jiru. Maanni isin guyyaadhaan isin galtanii raftan namni hin bashannanaa isin immoo galtanii raftu maal dhawaansa? Anaaf biiruun akkatti bashannanaa ol isinitti himuu hin danda'u. Sirriitti malee rilaaks gochaa oollee. Ciisuunis bashannanuudhuma. Atis baay'ee rafaa jirtee? Guyyaa guutuu siree irra ol yaana. Anillee yoo manatti hammaate malee beekta sila hirriba rafuun jaalladhu. Kanaafuu boordeebinee deemuu fiire? Kaan immoo torban tokko daballuure. Tu torban lama ta'e gaarii. Ahaa. Siinaan ati hoo maal jettu? Ani tujjee lama sadii ta'e waa'ee Akkas jechuun hundi keessaniyyuu baay'ee gammadoodha jechuudha. Baay'ee malee. Waan hundumaaf iyyuu yeroo dhiyootti deebinee dhufna. Boruuf garuu qophaa'a. Hojii baay'eetu nu eeggata. Nyaata borgaraa waan qabnuuf yeroodhaan nyaanne gallee rabbi. Takka madambis tadi selama. Tol. Senanggateen isaanis dhufuutti jirulleedha. Taphadha buna silaa isaanum taa dhufan jettanii. Akkuma dhufu keenya. Akkam aduun isaa kunis. Dhiisaan immoo dhufan iyyuu akkatti immoo jarjaraa dhufeetu argite. Inni dhufna jedhaniiru. Yaada du'eera barmucaa. Sagalee konkolaataan dhage isaan ta'uun didume. Akkasii. Dhuftanii? Meeshaa isaa konkolaataa keessa buusu. Adaadaan kee fas dhufanii mana jiru. Dhugaa? Dhugaa. Baay'inee yaadanii. Caaltu konkolaataan banaadha saafee. Tole. Kam jettu? Aha. Maal taate keetoon koo? Keetoo maal taate? Nan kufee. Bareedduu koo yeroo taphattu suuta taphadhu tolee? Tolee? Kufteetuma taaltuu cabdee sukkuumee rafamma si arginaanitu of jejjeeyoo ifatti malee. Kamete? Jirtaa? Nagaa?
Naguma. Baga nagaan. Nagaan. Kam. Nagaan. Akkuma qabaar meefachu. Kofi dadaara. Eetoo yeroo kana yeroo taphatu tole maaf jarjartuu taataatii na jalaa bareedduu wayitee deemi taphadhu. Siina nagaa oolte. Nagaa keetti jirta? Jirtu akkamsi? Shabaga Nagaa keessanii? Naguma Jirtu? jirtu? Akkamsi? Jirtu? Noora? Akkam intala nagaa keetti? Nagaa jirtu naguma akkamsi? Nagaa Taa. shabaga nagaa taa'a. Haasa'a uffata jijjiirradhee tol. Kam naguma bareedeera. Miti? Yeroo baay'ee nama dinqisiisatti intalli koo. Akkam immoo dadhabbiinu? Homaan jedha. Homaan jetta? Asuma dhiyoo deemnis waan ta'eef manas miti. Meelu haasaa an shaawarii seena. Ani garuu baay'een dhiphadhe. Maaliif naan jettaayi? Seenaan dhufee achitti yoo waa uume yoo jedhee tallee yaaddoon akkamitti akkana qabee jiru. Si boo maal uumaleetu? Homtuun uumamne. Inni yaadda si milkaa'e. Kana yaadee olitti. Dhugaa hidhee kun shaakalee kun maalassi godha. Kanaaf soba keessanitti muftan jechuudha. Seefaan mana namaa keessa akka jiru ni raaffattee. Namni si dhagee Sigadeeffadhe miti? Noor ilmook. Donkuma horaa. daftee xumurte. Eeyyeno dhimma ishinatti waan tureef salphisumaa fedhe. Akkam reessin? Jirra ilmook. Nagaa jirtu? Nagaa sattaa ture. Moobaayiliin koo chaarjii qaba. Akka miree dadhabbiin? Homaa dadhabbiin qabu. Yeroo gaarii dabarsinis baay'ee namatti tolata. Ishoo sinittaa tole. Sifan qarshiin yeroo darbe waajjiratti jalaa badee sun argame jechuun koo abbaan fuudhee barameera. Qarshii maali? Kan yeroo darbe 200 jalaa badee ture.